Egaa gaafii namoota baay'ee ta'ee kan jiru hojii online hojjechuu qofa osoo hin taane hojii online hojjettan san irraa qarshii hojjettanii hojii mataa keessanii uumachuudha. Gaafii namoota baay'ee namoonni baay'ee karaa adda addaatiin illee na qarqaari warroonni jettan hojii online hojjechuu danda'u recommend naaf godhi naafi mi hojii hojjechuu danda'u kan jettan jirtan. So kana dura garuu wanta beekuu qabdan wanta sirriitti hubannoodhaan ilaaluu qabdan tokkotu jira. Hojii online yeroo jedhamu hojiin online gosa bal'aa qaba, damee bal'aa qaba, hedduu detailidha. So online irratti garuu hojii tokko ni hojjedha yoo jette tokkoffaa skillii yookaan immoo dandeettii si gaafata, lammaffaa immoo barnoota, sadaffaan immoo taayimiidha. Wantoota kanneen sadii yoo guutte hojii online hojjechuu ni dandeessa. Garuu hojii online hojjedha jettee viidiyoo hundayyuu ilaalaatiin viidiyoo kanarratti illee yoo ilaaltu hojii online tokkotu si mul'ata. Viidiyoo lammaffaas yeroo ilaaltu viidiyoo biraa jechuudha hojii isa biraatu si mul'ata. Inni kun hojii isiniif ta'uu hin danda'u. Hojii hundayyuu yaaltanii qofa dhiiftan malee galma gahuu hin dandeessan. Viidiyoo har'aa keessatti warroonni hojii online barbaadan hundi keessaniyyuu viidiyoo kana yoo daawwattan irraa fayyadamtan. Sababni isaas detail wanta hojii onlineidhaaf isin gaafatu isin barbaachisu video kana keessatti isinitti hima waan ta'eef. So hojii online hojjechuu keessaniin dura wantoota anama isinitti himuu afran kanneen beekuu qabdan. Tokkoffaa hojii online akkamitti hojjechuu qaba kan jedhu dursa beekuu qabdanii. Lammaffaa immoo an akkamitti itti qophaa'uu qaba kan jedhu beekuu qabdanii. Sadaffaa immoo akkamitti of fooyyessuu qaba. Hojiin online fooyya'aatiin kan deemu. So akkamitti of fooyyessuu qaba kan jedhu beekuu qabdanii. Hojii akkamii hojjedha kan jedhu illee immoo beekuu qabdan. Gaafiiwwan kanneen afran osoo hin deebisin hojii online kamiyyuu hojjechuudhaaf hin yaalinaadha. Yeroo baay'ee viidiyoo isiniif gallakkise keessatti hojiiwwan online irratti hojjechuu dandeessan bal'aa isiniif gallakkisee jira. Namoonni baay'een garuu namoonni parsantii 50 ol taatan hojiiwwan kanneen irraa hin fayyadamne. Namoonni muraasni successful ta'anii YouTubera kan ta'an, TikTokera kan ta'an, akkanumallee hojii mataa isaanii kan uummatan baay'eetu jira. Kan itti gammadu, kan hedduu tokko itti gammadu. Namoonni baay'een immoo hojii online kana osoo hin hojjetin asis achis viidiyoo sanis ni yaaltan. Warroonni akkasii hojii akkasii dhaabuudhaan amma wanta anadha isinitti himuudhaaf deemu kan hojii online yeroo dheeraadhaaf hin hojjedha jettanii yoo yaaddan akka nama hojii online kana keessa waggoota 6 darbaniif hojjete tokkotti wantoota recommend isiniif godhu wantoota kanneen beekuun murteessaadha. So hojii online hojjechuudhaan duratti wanti isin beekuu qabdan kunniin sadiitu jira. Wantoota kanneen sadeen yoo kan galmaan geettan ta'e hojii online irraa success taataniitiin qarshii guddaa hojjechuu of jijjiiruu jiruuf jireenya keessan deeggaruu ni dandeessu. So asirratti mee isa kana ilaalaadha. YouTubein ji'a kana keessatti kan naa kafaleedha. Kaffaltiin asirratti argaatiin jirtan. Inni kun riilidha. Karaa baankiitiin kan naa kafaleedha. Hojiiwwan online dabalataas ni jiranii. Hojiiwwan kanneen hojjechuudhaan sirriitti of deeggaraatiin hojii hojjechaatiin jira. So akkuma kan koo kanatti hojjechuu yoo barbaadan wantoota an amma isinitti agarsiisuudhaaf deemu kanneen sadeen guutuu qabdanii wantoonni kunniin maalidha kan jedhu viidiyoo har'aa keessatti ni ilaalla. Egaa hanga dhumaatti na faana turaadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaba harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuma Raab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa viidiyoo har'aa keessatti hojii online hojjechuudhaan duratti wantoota beekuu qabdan sadii isiniin dhaqqaba. Hojiiwwan online yoo hojjettan immoo successful ta'uu dandeessan hojiiwwan 12 hojii online irra jiran hojiiwwan 12 isiniin dhaqqaba hanga dhumaatti na faana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanaatti dhuftan YouTube channeliin kun YouTube channelii barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Daai gara barnootichaatti. Egaa hojii online kamiyyuu hojjettanii akka nama hojii mootummaa tokko yookaan immoo hojii dhaabbata dhuunfaa keessatti qaxaramee hojjetu tokkotti hojjechuudhaaf wantoota kanneen sadeen guutuu qabdan. Tokkoffaa irratti koorsii fudhachuudha yookaan immoo barnoota onlineidha irratti barnoota fudhachuudha. So yeroo baay'ee namoonni keenya hojii online hojjechuu ni barbaadanii garuu barnoota baratanii hojii online akkamii irratti invest godhe yookaan immoo hojii online kam irratti yoo hojjedhe successful ta'uu danda'a kan jedhu dursa kanaaf furmaata laattan. So kanaaf hojii online isa sanis yaaltanii kan duwwaa keessaa baataniif hojii online tokko qabatanii hojii online dandeettii itti qabdan isa san irratti successful ta'uu ni dandeessan. Guyyaa har'a kana baratanii wanta barnoota tokko baratanii barnoota san irraa build yoo gootan hojiin online sun dhaabbataadha. Yookaan immoo hojiin online irratti isin hojjetan sun kan guyyaa har'aatiif hojjetan qofa malee kan itti fufiinsaatii miti. So jalqaba irratti wanti isin gochuu qabdan koorsii fudhachuudha. Damee irratti barattan, damee irratti dandeettii qabdan, iskilii qabdan, dandeettii itti qabdan san irratti filattanii koorsii
fudhachuudha. Koorsiiwwan hojii onlaayinii baay'een qophaa'aniitiin jiranii nutis qopheessineetiin jirra. YouTube irratti warroonni YouTubera ta'uu barbaadan, YouTube irratti hojii hojjettanii of jijjiiruu barbaadan koorsii keenya kanarratti hirmaachuu ni dandeessan. Koorsii YouTubeidhaan wal qabate irraa kaasee haga dazaatti yookaan immoo YouTubera ta'uu irraa kaasee hanga qarshiin harka keessan ga'utti steepii jiran hundayyuu isin barsiisuudhaaf qopheedha. So galmaa warroonni barbaadan karaa Telegram kanaatiin akkanumallee lakkoofsa bilbila kanaatiin galmooftaniitiin kaffaltii muraasaan yeroo gabaabaa keessatti kan eegalu ta'a. So hojii onlaayinii kanarratti hojjechuu ni dandeessan, YouTubera ta'uu ni dandeessan. So namoonni baay'een nurraa fayyadamanii YouTubera ta'anii jiranii isinis barnoota onlaayinii yookaan koorsii onlaayiniidha YouTubeidha kan kennamu kanarratti hirmaachuudhaan YouTubera taatanii of jijjiiruu ni dandeessanii. Koorsiin kun gosa gosaan itti fufa garuu jalqabarratti kan YouTube jalqabuudhaaf egaa amma waan hundayyuu xumurreetti jirra jechuudha. So kanaafiyyuu galmaa'uudhaan barnoota eegaluu ni dandeenya. Barnoota karaa ittiin kennuu dandeenyu waa hundayyuu ifa isiniif taasifna jechuudha. So jalqabarratti hojii onlaayinii kamiyyuu hojjechuun duratti koorsii fudhadhaa. Koorsiin isin qarqara. Koorsii fudhachuun barnoota fudhachuun hundee keessaniif fuuldura keessaniif yeroon teekinooloojiidha. Amma akka durii miti. Namni mana isaa taa'eetiin hojii hojjechiifataatiin jira. Kun immoo mana taa'eetiin hojii onlaayinii hojjetee qarshii argataatiin jira. So kanaafiyyuu akka kanaan dura qaxaramtanii biiroo deemtanii hojjechuu miti amma. Hojiin onlaayinii baay'ee namoonni kan dogongortan hojii onlaayinii yeroo jedhamu akkanumaan lafaa kaatanii wanta isinii kafalu isinitti fakkaata. Soba. Wanta tokko osoo hojjetiin kaffaltiin isiniif kafalamu tokkollee hin jiru. Hojii onlaayinii yeroo jettan hin hojjedhattanii dhiyaattan akkuma kanaan dura barnoota namni baratee erga eebbifamee booda mana barnootaa tokko keessatti ko damee irratti eebbifame san irratti qaxaramee mootummaa irratti piruudhaan kafalamu sanitti hojii onlaayinii kanallee barnoota san qabu irratti yoo hojjeteedha kan qarshii itti fufiinsaan argachuu danda'u. So itti fufiinsaan hojii akkasii kana hojjechuu yoo barbaadan koorsiiwwan bal'atu jira. Keenya qofaa miti isaan irra deemaatii dandeettii keessaniin forex tradingin jira baay'eetu jira. Boodarra isinitti hima hojiiwwan onlaayinii kanneen 12tu jira. Hojii kanneen irratti investi gochuudhaan irratti barachuudhaan sirriitti detail yoo baratan of jijjiiruu dandeessanii dursa irratti koorsii fudhaa. Lammaffaa irratti immoo portofiliyoo masaa keessanii qopheessuudha yookaan immoo kanaan dura dandeettii isin qabdan portofiliyoodha yookaan immoo akka waraqaa ragaa qopheessuudha. Waraqaa ragaa jechuun kanaan dura wanta isin hojjettan. Fakkeenyaaf hojii onlaayinii tokko irratti hin hojjedhattanii yoo kan deemtan taate kan portofiliyoo kan gaafatan jiranii akkanumallee portofiliyoo kan hin gaafanne jiran. Kana jechuun waraqaa ragaa jechuun wanta isin hojjettan kanaan dura ragaadhaan kan barnoota iskiilii isaa qabaachuu kan agarsiisu jechuudha. So hojiiwwan akkasii kunniin kamiidha kan jedhu boodarra ni ilaalla. Isa kanallee qabaachuun murteessaadha. Kana qabaachuudhaaf immoo onlaayinii irratti koorsiiwwan adda addaa yoo fudhattan portofiliyoo kanneen argachuu ni dandeessanii, qopheeffachuu ni dandeessanii, dandeettii keessanillee yookaan immoo iskiilii keessan guddifachuu dandeessanii jechuudha. So inni wanti isin barbaachisu tokko portofiliyoo mataa keessanii qabaachuudha. Sadaffaa irratti immoo kan isin barbaachisu wanti guddaan asirratti sadaffaa irratti karaa ittiin kaffaltii ittiin fudhatan yookaan immoo payment methodidha. Payment methodin hojii onlaayinii kana gosa baay'ee qaba. Warroonni kriptoo irratti hojjetan waaletiiwwan adda addaa kan akka Binance, Bybit, OKX kan kana fakkaatan Telegram waaletii kanneen qabaachuu. Lammaffaa PayPal qabaachuu. Akkanumallee Mastercard fi Visa card qabaachuu. Akkaawuntiiwwan baankii adda addaa qabaachuu. Akkanumallee Payoneer kan jedhamutu jira. Payoneerii qabaachuudha. Akkaawuntiiwwan kanneen yoo qabaatan hojii onlaayinii kanarratti kaffaltii irraa argachuudhaaf isin fayyadu yookaan karaa kanneeniin baafattanii jechuudha. Isaan karaa baankiitiin kafalanii ni jiranii. Fakkeenyaaf YouTube fudhachuu dandeessan. Weebsaayitiin Upwork jedhamu ni jira. Innis karaa baankiitiin isiniif kafala. So salphamatti karaa kanneenitti fayyadamtanii karaa payment methodii qopheeffachuudha. So viidiyoo ammaa keessatti wantoota kanneen sadee yoo guuttan hojii onlaayinii irratti successful ta'uu dandeessan. Tokkoffaan koorsii fudhachuudha, lammaffaa portofiliyoo qopheessuudha, sadaffaan immoo payment methodii qabaachuudha. So kanaafiyyuu hundi keessanuu kanarratti qophaa'uudha. So hojiiwwan onlaayinii kan kaffaltii isiniif kafalan kan koorsii isin gaafatan kunniin 12tu jira. Egaa hojiiwwan onlaayinii kanneen tokko tokkoon isiniif ibsa jechuudha. Tokkoffaa irratti hojii onlaayinii keessaa isa salphaa ta'ee fi inni isin hundumtuu yoo irratti hojjettan of jijjiiruu dandeessan YouTube fi TikTokidha. So YouTube irratti akkuma duraan dursee isiniif ibse koorsii qopheessineetiin jira. Koorsii kana irratti hirmaachuu warroonni barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaa fi akkanumallee karaa Telegram yuuzarii kanaatiin seentanii galmaa'uu nu haasofsiisuu ni dandeessanii koorsii kana yeroo gabaabaa keessatti ni eegalla. So tokkoffaa irratti hojii onlaayinii keessaa kaffaltii gaarii kan kafalu kan anillee irraa fayyadamaatiin jiru. TikTokii almost anin hojjedhu jechuun ni danda'ama. Yeroo baay'een hojjedhu YouTube garuu irratti hojjechaatiin jira waan ta'eef qarshii gaarii of jijjiiruu isinis
maatii keessanis biyya keessanis ittiin jijjiiruu dandeessan waan ta'eef karaa YouTubetiin hojjechuun murteessaadha. Koorsii kana irratti illee hirmaachuu ni dandeessan. Hojiin online jalqaba irratti argamu YouTube fi TikTok dha jechuudha. Lammaffaa irratti immoo video editing dha. Video editing yeroo ammaa kana YouTuberoonni baay'atanii jiranii, dhaabbattoonni adda addaa baay'atanii jiranii video editing yoo kan dandeettii qabdan taate, portfolio mataa keessanii qopheeffatanii yoo kan qabdan taate video editing dhaaf namni isin barbaadu baay'eetu jira. Portfolio mataa keessanii yoo qabaattan Upwork irra seentanii, Upwork booda irratti ni ilaalla. Upwork irra seentanii video editing dhaan portfolio mataa keessanii qopheeffatanii, accountii mataa keessanii banatanii achirratti namoonni video editing isin hojjechiisuu danda'an kumaatamaan isiniif dhufu irratti hojjechuu dandeessan. Inni lammaffaadha, isa kanadha. Sadaffaan graphic design. Graphic design dhaabbattoota adda addaatiif, egaa brandiiwwan adda addaatiif, namoota adda addaatiif loogoo adda addaa akkanumallee baanaariiwwan adda addaa kanneen qopheessuudhaan hojjechuu dandeessan. So hojiin inni sadaffaadha, sirriitti qarshii gaarii irraa hojjechuu dandeessan graphic design dha jechuudha. Isa kanas hojjechuu dandeessan. Inni biraa immoo forex trading dha. Afuraffaa irratti forex trading irratti yeroo baay'ee irratti haasa'ee jira waan ta'eef isiniif ibsuun barbaadu. Forex trading hojjetan garuu koorsii fudhadhaadha. Koorsii mataa keessanii osoo fudhateen forex trading hin eegalinaadha. So koorsii fudhaa dursitanii. Shanaffaan immoo website development dha. Websiteewwan adda addaa build gochuudhaan akkanumallee namootaaf gurguruudhaan qarshii irraa argachuu dandeessanii. Egaa isa kanas koorsii sin gaafata. Koorsii fudhachuu dandeessanii. Damee kana warroonni keessattuu yuunivarsiitiiwwan adda addaa irraa eebbifamtan, dhaabbattoota adda addaa irraa eebbifamtan website development kanarratti yoo hojjettan hedduu tokko qarshii gaarii irraa argachuu dandeessan. Inni biraa immoo inni jaffaadha. Egaa digital marketing dha. Digital marketing kana baay'een isaa baay'ee bal'aadha. Keessi isaa baay'ee bal'aadha. Digital marketing warroon dandeessan sirriitti hojjechuu ni dandeessanii. Digital marketing hedduu tokko bal'aadha. Isarratti illee invest gootanii koorsii fudhatanii sirriitti hojjechuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii. Inni biraa immoo inni torbaffaan YouTube automation dha. YouTube automation jechuun osoo isin viidiyoodhaan gara YouTubetiin dhiyaatin sagalee qofaan YouTuber ta'uu online irratti hojjechuu, YouTube irratti hojjechuu ni dandeessanii. Isa kanas koorsii yeroo booda ni qopheessina, amma garuu kan YouTubetti qophaa'e waan ta'eef isarratti ni hirmaattan jechuudha. Inni biraa immoo social marketing dha. Social marketing kanaan duras yeroo baay'ee irra haasa'ee jira, irra deebi'uu hin barbaadu. Inni biraa immoo saglaffaan content creator dha. Contentii mataa keessanii qopheessuu yoo kan dandeettan taate wanta biraayyuu yoo dhabdan contentii san qopheessuudhaan namootaaf dhiyeessuudhaan qarshii irraa argachuu ni dandeessanii. Egaa karaa kanaanis hojjechuu ni dandeessanii. Inni kurnaffaadha, Upwork dha. Upwork duratti isiniif ibseetiin jira. Karaa baankiitiin kan isiniif kaffalu Upwork portfolio mataa keessanii faa yoo qabaattan, video editing, graphic design kanneen dandeettii yoo qabaattan achirratti accountii Upwork dha banattanii ergasii immoo portfolio keessan achirratti maxxansuudhaan detail kontaaktii keessan yookaan immoo karaa ittiin namni isin argatu maxxansuudhaan ergasii immoo namoonni portfolio keessan san ilaaluudhaan video editing irratti, graphic design irratti wantoota adda addaa irratti isin affeeruu danda'anii. So isarratti sirriitti hojjedhaadha. Egaa wanni guddaan barnoota. Inni biraa immoo Fiverr dha. Fiverr fi Upwork wal fakkaatanii websiteewwan ajaa'ibaatti accountii mataa keessanii banachuudhaan achirratti portfolio keessan qopheessuudhaan yookaan immoo dandeettii isin qabdan achirratti namootaaf ibsuudhaan akka addunyaatti namoonni wantoota isin achirratti dandeettii isin qabdan san barbaadan gara keessanii dhufanii kontaaktii isin godhanii sirriitti hojjechuu dandeessan. Inni biraa immoo egaa drop shipping dha. Drop shipping baay'een keessan ni beektanii. So isa kanneen hojjechuu dandeessan. Egaa gabaabinumatti viidiyoo har'aa keessatti hojii online hojjechuudhaan dura wanti isin gochuu qabdan, jalqaba irratti wanti isin build gochuu qabdan wantoota isinitti hime sadeen kanneen build yoo gootan hojii online hojjechuun hedduu tokko isiniif salphaadha. So hojii online kan guyyaa tokkoof, kan ji'a tokkoof, kan guyyaa lamaaf hojjettan osoo hin taane itti fufiinsaan irraa hojjechuu qabdanidha kan itti fayyadamuu qabdan. YouTube'aan waggoota baay'eedhaaf irraa fayyadameetiin jira. Akkuma kiyya akka irraa fayyadamtan waan barbaaduu fi koorsii kana kan isiniif qopheesse waggoota 6 darban keessatti waa'ee YouTube'dha barnoota dogongora kan koorra argadhe akkanumallee wantoota ani irraa fayyadame isinis akka irraa fayyadamtan waan barbaaduuf koorsii qopheesseetiin jira. Koorsii kana irraa hirmaachuudhaaf egaa kontaaktiiwwan kanneeniin galmaa'uu ni dandeessanii. Egaa viidiyoo keenya kanarraa keessatti hojiiwwan online irratti hojjechuu dandeessan 12 fi akkanumallee dursa hojii online hojjechuun dura wantoota isin gochuu qabdan 3 isiniin dhaqamee jira. Akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Kanarraa asirratti xumurreetiin jirra. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina. Hangasitti nagaan naa turaa isiniin jecha warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina. Hangasitti nagaan naa turaa.